ilmaan haadha abbaan addaan bahuun dararaan hedduun isaan qunnamte. Inumaa roorroon hanga ilmaan keessaa tokko lubbuun dhabuu isaaniin geesse. Jaartii abbaa irraa azaabaa isaan qunnama gabbahuun danda'an yoo ficcaaniif tahe malee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahibban khiyya qaqqaalii baga nagayaan gara chaanaala Naif Tube dhuftan bakka seenaa oduu haarawaa fi bunni jiru. Inshallah yaanni chaanaala kana seenaa fi oduu haarawaa bifa laafaatiin bifa namaaf galuun ibsuudha. Yaanni chaanaala kana yoo sitti tole chaanaala keenya Naif Tube subscribe godhi. Akkasuma komentii laaftuu khafiifa tan nama jeenomsitu jalan nuuf barreessi. Wallahi waa hunda dura dhiifama hordoftoota Naif Tube yeroo dheeraa kana osoo viidiyoon waraabin addaan muruu khiyyaaf. Biiziin tahee haalli itti waraabus naaf mijaa'uu dide ammas akka kanaan bifa haarawaa kanaan as bahe. Naif Tube jaa t-shirtii haarawaa tolchinee as baane. Inshallah akka dhiifama naaf gootanis abdiin qaba. Haalli social media irra viidiyoolee Naif Tube itti facaasaa jirtan maashaallah wallahi galatooma. Instagram illee hordoftoota 5,000 seennee jirra. Allah alhamdulillah. Ammoo gana kanuma dhufuutu irra caala jenna. Seenaa ajaa'ibaatiin qabadhee isiniif dhufe eegala irratti isinittiin dheereessu. Jechan akka yaade tokkoon isiniif jaa. Bismillah ni eegalla. Ijatee san cufaanaa wajjin gallallaala seenaa Muhammad Naadirii fi Yaasmiin. Joolleen tun mana dukkanaa waa laalaan guutame tokko keessa guddatan. Sababnis abbaa isaanii kan haadha isaanii gaarii san hiikeef. Eega isiin isa gartee booda inni saahibban babbadaa saahibuu isaa fedhuma isaa qofa jala deemuu obsuun dandeenye hedduu isa gorsite. Ammoo gorsi khawwaa godhuufii miti. Akka isii hiiku gaafatte isiillee hiikee dabalatallee ilmaan isii irraa fudhatee addaan dhorke akka waliin garre godhe. Guyyaan dabree abbaan sanilleen fuudhaaf ka'e intala mujrima akka isaa tan badiirratti isa gargaartu. Intala isaa Yaasmiin waywaata isii takkalleen dhagahu. Intala amata 12 ka intalti isaa tun isa gaafattu haadha isii ziyaaruuf ammoo qalbiin goggoyduun khallaafattuun taane. Yaasmiin fiidee obboleessa isii fi qabde booyaa. Naadir mucaan amata 8 imimmaan obboleettii isirraa haqee ja'a. Inshaallah ummaan teenya dhuftee nu laalti. Akkaataa jaartii abbaatii waliin itti jiraatan nan gaafatina. Yaasmiin fuutee kutaa kophaa keessa keessi daabboo fi bishaan waa xiqqoo tokko keessee fi eegas achitti isii dhiifti. TV laaluuf hanga abbaan galgala hojiirraa deebi'utti. Ammoo Naadirii fi Muhammad te isaanii irra ulfaatti. Kutaa kophaa keessatti isaan hiiti. Fincaaniif malee isaan gadin baaftu. Sanuu eega lolaa fi mashaqqaa fi tumiinsaa fi iyyeensa boodaa malee. Abbaan halkan deebi'a. Fedhii isaa qofa barbaadaaf. Yaasmiin abbaan isii ija keessa laale rakkoo isii tana akka hubatu hawwiti. Ammoo laalchi jaartii abbaa sodaatte. Akka mataa lafa qabdu isii goote dhumatteef nama afaan isaa banu hayyamaan malee. Naadir guyyaa tokko dubbatee baaba haboon teenya nyaata nuu kennitu jeen. Halkan sun halkan rifaataa ture. Ganama ammoo jaartiin mujrimtittiin sun irraa khafalachuu eegalte. Tumtee mucaa azabte. Waywaanni Naadir obboleettii isaa Yaasmiin biran gahu yaaddoon akka malee haadha isaanii miskiintitti sanit dhagahamti. Fira isii irraa illee nama isii gargaaru tokkolleen arganne. Hojii abbaa kanaa dura dhaabbachuuf raftee kaatullee yaadaan ilmaanuma isii bira jirti. Yeroo garii footoo isaanii fi qabdi ni boochi. Jaartiin abbaatis joollee azabu akkuma itti fuftee jirti. Guyyaa tokko aduun seente dukkanti dhufte akka zulmiin intala tanaa isiif mijaawutti. Muhammadii fi Naadir gara kutaa takkaa isaan neete waan sagaraa itti bahan boobboo keeyseef. Ammas khuddaa bishaanii xiqqaa tokko keeyseef. Eegas hulaatti cufte gara jabeenyaan. Eegas deemte Yaasmiin illee kutaa biraa keessatti hidhuuf meekaappii dibachuu eegalte. Abbaa ilmaan isaa irraanfate kana eeguuf isiin hin yaanne osoo isiin ilmoo dhalte wanni ilmaan kana mudate kun ilmaan isii mudate. Muhammad Naadir dubbachuu eegale. Naadir maaliif abbaan keenya nun jaalanne? Muhammad xiqqaa mucaa amata 6 obboleessa isaa kan amata 8 gaafata. Naadir ni deebisaaf hin beeku yaa Muhammad. Haadha isaanii gaarii san irraa dubbachuu eegalan tan baatii 4 guutuu isiin argin yeroon daftee dabarti. Abbaan gara manaa ol seene jaartii isaa mujrimtittiin sun qeebalte. Joolleen eessa jirti je'een gaafate.
rafan jetteen eegas abbaan nyaata isaa nyaachuu eegale eegas rafuuf seene xiqqoo booda sa'aan gidaaraa iyyite sa'aan jaha halkanii ibsuuf mana Naadirii fi Muhammad san keessa Muhammad hulaa suutaan dhadha'uu eegale intalti tun firaasha isii irraa kaatee butamtee fuulli isii jijjiiramee dheeyxee hulaa bante itti iyyite maal barbaadde yaa mujrimtoota Muhammadis isiin jee haboo sagaraan dhaquu fedha miila isiitiin fuutee mucaa garaa keessa dhoyte mucaan kufee jechuu eegale maaliifin kana isinii kaa'e an jetteen booboo qubalaattee garsiifte akkasuma qoddaa bishaanii san imimmaan ija Muhammad irraa dhangala'a ija isaa dura haati isaa ta rahmata qabdu san daddeemti akka waan qalbiin isaa jettuuti yaa ummaa odoo ati nu bira jiraattee wanni arra nurra ga'e kun nurran gahu hulaa humnaan cuftee kutte Muhammadis cinaa sa'aa walit dhaabee booyuu ture obboleessi isaa Naadir isa tasgabbeessa xiqqoo booda hirriibni Muhammad fudhate Naadiris akkasuma yeroon dabarte laalaa isii ba'atte yeroo sagalii tana Naadir hirriibaa kee iyyeensa Muhammad dhagahe waywaata isaa du'uufin deema akkana ja'a mucaan Naadir yaadate waan barsiisaan je'een nama dhukkubsatu suuratul Faatihaa irra qara'ama sagalee joollumaatiin obboleessa isaa Muhammad irra qara'uu eegale suuratul Faatihaa garaa isaarraa haaqa eegas Muhammad iyyeensa ajaa'ibaa iyyuu eegale eegas usee seeqee je'e Naadir yaa Naadir ani sinin jaaladha siifi ummaatiyyaa fi obboleettii tiyya Yaasmiin illee ammoo abbaa kiyyaa fi habootiyyan jaaladhu san booda ijji isaa garagalte mataan isaa ulfaate Naadir irratti akkasitti du'e Naadir if wallaaluu gahe mucaan xiqqaa waa'ee du'aanuma dhagaha malee waan isiin taateen beeku dhiirooni du'e dhiiroo addunyaa tanarraa deeme gurra isaa qoma isaa irra kaaya waan takkalleen dhageenye kutaan akka tokko cal jette sagaleen takkan jirtu sagalee Naadir tabooyinsaa malee Naadir maal akka godhe ni beeytanii hulaa dhadhawe sa'aa takka guutuuf namni tokkolleen hulaa irraan banne obboleessa isaa Muhammad akkam akka godhuu qabu itti yaade inni ni beeka namni du'e dirqama akka dhiqamuu qabu dirqama akka irra salaatamuu qabu ka'ee bishaan qoddaa keessa jiru san fuudhee mataa obboleessa isaarra naquu eegale qaama biroo irrattis bishaan naqe huccuma gubbaan eegas amsoolaa siree isaaniitti mare xiqqoo dhaabbatee yaadate barsiisaan tarbiyaa islaamaa kan isaan barsiise madrasaa keessatti akkamitti akka salaata janaazaa salaatan salaanni janaazaa akka Allahu akbarii afur taate ni beeka ammoo maal akka isii keessa qara'amuun beeku ka'een Muhammadiif dura kaayee hidhate takbiiraa duraa keessatti akkana jee yaa Rabbi obboleessa kiyya Muhammad gara jannataa deema yaa Rabbi ummaan tiyya kana ni beeyti yaa Rabbi abbaa kiyyaaf dhiifama ni goota imimmaan mucaanii harca'a yaadannoo hedduu dura deddeema fuula isaa dura deddeemti akka waan haati isaa ta rahmata qabdu sun dhufte abshir jettuutiin itti dhagahama eegasirraa hulaa dhadhahuu eegalee itti fufe hulaa dhadhahuu hanga yeroon zuhrii dhihaatutti jaartiin hamtuun tun dhadhahaminsa saniin lafaa kaate abbaa garaa jabaate sanillee lafaa kaafte jetteen ka ijoollee teenarraa dhorge edarraa eegalanii hirriibana dhorganii yoo kaatee adabatti hin goone siifin qaqqala jetteen abbaan firaasharraa ol ka'ee hulaa humnaan banee maal barbaaddan fuula Naadir ka gurraachoomee hulaa jala dhaabbatu arge je'ee mucaan xiqqaan baabaa Muhammad obboleessi kiyya du'e abbaan maaltu du'e gama mucaa isaa fiigee qaqqabate akka baradoo qabbanaawa mucaa isaa fuudhee hospitaala dhihoo jiru geesse achitti doktorri isaaf hime akka mucaan sa'aa 9 dura du'e sababaa ficcaan garaa keessatti dho'uutiin yeroo sanitti immaan abbaa bu'e wal dorgoma haadha isaanii ammoo waa'ee isee irraa nan gaafatina du'a mucaa kanaarraa waan takkan beeytu ammoo yaaddoon qalbii isuma dhaqqabdi abbaan deebi'e ilma isaa Naadirii fi intala isaa Yaasmiin dhungachuuf waan Muhammad duraan itti taphatu hoggaa arge ni booya hoggaa waan Muhammad isa yaadachiisu arge mana keessatti ni laalata ni hawwa silaa yeroon if booda deebiteenii wal arganii akka mucaa isaatti maramu osoo inni hin du'in dura ni hawwa odoo bakka bashannanaa yookaan bakka akka paarkii isaan geesse akka xiqqollee taatu isaan gammachiisuuf ammoo
wanni deeme maaltu isaaf deebisa dhumarratti namni dubbiin laallattu ilmaan isaa quba haa qabaatu asumarratti dhumata arra viidiyoon chaanaala NIFTU viidiyoo itti aanu kan kanarra caalu kan kanarra bareeduun hanga walitti deebinutti nagayaan naaf ture galatoon yeroo tee qaalii tan maallaqaan hin argamne san naaf kannoo keetiif salaamu alaykum